Gaafa biyyaa baatan jechuudha. Lubbuu keessanitti hin faradina, lubbuu keessan hin baasina. Dhiiraaf yoo ta'e, yoo dhiirri deeme kan bakka bu'u dhiiradha. Maalumaafiyyuu jechuudha. Yoo hagam jireenyi isinitti waaxaxe, yoo hagam jaalattan, yoo abbaa manaa keessan ta'e, yoo abbaa ijoollee keessanii ta'eyyuu biyya ormaa teessanii lubbuu keessan baasuudhaaf hin ariifatina. Obsa qabaadha. Namni obsa qabummoo waa hundaa keessa darbuu ni danda'a. Gaafa obsa qabaatte jireenya har'a itti gubatte, jireenya har'a irratti gaddite, jireenya har'a irratti aarte kana deebitee itti gammaduu ni dandeessa. Yoo maal taate yoo obsa qabaatte jechuudha. Egaa nagaan dagannee nagaan koo lafaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboloota koo hunduma keessan lafa jirtanitti isiniin jechuun jaaladha. Guyyaa har'aa jechuudha. Dhugaa waaqayyooti. Obboleettii kana argee baay'ee rifadhee baay'een gadde jechuudha. Maali yoo jettanii obboleettiin kun naannaa Wallaggaatti kan dhalattedha. Yeroo darbee akkuma nama kamiittuu biyya Arabaa deemtee hojjetachuudhaaf gara biyya Arabaa deemtee jireenya ishee fooyyessuu, maatii ishee akkasumallee mataa ishee of fooyyessuudhaaf gara biyya Arabaa deemte jechuudha. Maqaan ishee Gammannee jedhamti. Haa ta'uyyuu malee egaa namoonni tokko tokko hin mijataa fi namoonni tokko tokko ni milkaa'aa fi namoonni tokko tokko immoo akkuma wanti jireenyi biyya lafaa irratti chaalenjii qaba milkaa'uu fi dadhabuurraan kan ka'e lubbuu ishii of dabarsitee jirti jechuudha. Egaa sababiin lubbuu ishii of dabarsuu kuni namoonni tokko tokko biyya Arabaa haqanii harka namaatiin, harka madaamiitiin, harka ormaatiin miidhamu jechuudha. Garuu nuti immoo jaalallee isheen kun immoo jechuudha jaalallee isheetiin of miitee jirti jechuudha. Sababiin of ajjeessuuse yookiin immoo of miidhuu ishii akkuma nama kamiitu yeroo otoo gara biyya Arabaa hin deemin gaa'ela nama dhaabbatee ture. Gammanneen kun nama gaa'ela dhaabbattee biyya Arabaa dhuftedha. Jiruuf jireenya koo fooyyessadha jettee yeroo gara biyya Arabaa deemtee egaa hin beektu gaafa namni tokko gaafa walirraa fagaatu yaannis walirraa fagaachaa deema. Oduun gidduu namaa deema. Waa baay'eetu gidduu namaa deema jechuudha. Kanumaan otoo jiraniiti abbaa manaa ishee, abbaa warraa ishee kan dura itti waliin gaa'ela dhaabbattee maatiin ishee waliin beekanii gara biyya Arabaa dhufte kana isa waliin walitti buute jechuudha. Walitti bu'insa isaanii sana immoo maatii isheetiin dhoksitee jirti jechuudha. Sababiin isaa sababa gaafa ati obbolaa dhiiraa yoo qabaatte akkasumas immoo maatii ufiitti abbaan manaa koo yookiin immoo hiriyyaan koo kana na miidhe kana na godhe yoo jedhanii biyya ofii keessattuu garaan maatii hin jaalatu jechuudha. Biyya ormaa keessatti haa turuuti biyyuma ofii keessattuu garaan hin jaalatu. Kanaaf sababa kootiin maatiin koo obboloonni koo isa walitti bu'u. Kanaafiyyuu walitti bu'insa isaanii hin barbaadu jechuudhaan dhokfachaa turte jechuudha. Waggaa baay'eedhaaf dhoksitee taa'aa turte jechuudha. Otuma sanaan jiranii takkaan araaramu. Takkaan immoo hin wallolu, takkaan araaramu, takkaan immoo hin wallolu jechuudha. Kanumaayyuu otuma obsitee taa'aa jirtuuti jechuudha. Booddee kana nangala jettee waggaa baay'ee jettee qodaa ishee hundumaa sassaabbattee yeroo galuuf kaan waan nu barbaachisu baay'een keessan hin beektu. Inni kaan gaa'elatti hangala jedhee gala. Inni kaan immoo gaa'ela koo galeen jabeessadha jedheetu gala. Wantoota kana otoo itti yaaddee gaa'ela koo keessatti jabaadhee obsaan dabarsuu qaba jettee osoo obsitee biyya ormaa keessatti chaalenjii hedduu dabarsitee egaa yeroo beektan mana namaa keessatti aariin karaa hedduu namatti dhufa jechuudha. Karaa hojiin aartaa, karaa harka namaan aartaa, karaa gola ormaan aartaa, karaa hedduu aariin namatti dhaga'ama. Sanumayyuu dandamattee chaalenjii kana hundumayyuu erga dabarteet immoo biyya ishee galuudhaaf isheetii qophaa'ee abbaan manaa isheen dangale jettee yeroo isheen qophooftetti abbaan manaa ishee immoo bilook godhee argame jechuudha. Gaafa inni bilook ishee godhuu hamilee kutachuudhaan abdii kutachuudhaan akkasumallee immoo hamilee ofitti horuu dadhabuu isheerraan kan ka'e lubbuu isheetti faraddee of ajjeeste jechuudha. Obboleettiin kuni maal jechuun barbaade dhugaa dubbachuuf gaafa biyya ormaa dhuftan akka mataa keessan qofa biyyaa baatan isiniin jedha. Gaa'elas yoo dhaabbatte, gaa'elas yoo dhaabbachuudhaa baattan of ta'aatii anuma ji'aatii manaa ba'aa jechuudha. Yoo heerumtaniittu ta'e gaa'ela keessa jiraattanis yoo gana gaa'elatti deemaa jiraattanis
Dhugaa waaqaa isiniin jedha. Otoo ilmoo qabaattanii biyyaa qabaattanii ilmoo deessanii dhuftanii biyyaa qabaattaniyyuu jechuudha. Dhiirri tokko gaafa isin gatee deeme wayina yaa ilmoo koo wayina yaa abbaa warraa koo hin jedhina. Dhugaan isiniin jedha. Isin ejjetattanii gallaan dhiira tokko miti. Dhiira tokko miti kan si barbaadu. Ati yoo nama taate. Ati nama taate of fooyyessitee waan qabdu harka keetti qabattee maallaqa kee birrii dhiiratti laachuu dhiiste jennaan waan qabdu maallaqa kee yoo laatte kan galata qabu kan eebbarraa argachuu dandeessu obbolaa kee barsiifadhu kan wajjin alatte. Maatii kee yoo qotiyyoon qaban ta'e qotiyyoo isaanii biti haa qotatan lafa hoon qaban ta'e yoo dandeesse bitiifi mana qaban yoo ta'e yoo dandeesse ijaariifi hankanarraan ala jechuudha. Dhiira tokko abbaa manaa kooti na dhiisaa laati. Abbaa manaa kooti jaalallee hanbiraa baafataa laati. Yoon ani maallaqa erguudhaafii baadhe jettanii otoo duutanii maallaqa ittiin kenniina. Yoo deeme qilee gadaa dhaqu haa deemu. Haa deemu. Yoo deeme yoo tokko deeme 550 duubarraan akkasini ufu beeka. Isin obsitanii hejjennaan dhiira tokko miti kan isin barbaadu. 550 isin barbaada jechuudha. Osoo isin hin barbaadiin dhiiratu soqee intalli abaluu eessa jirti? Intala abaluu bilbila ishee naalaadha. Maaloo intala abaluu je'ee kan isin barbaadu dhiiradha jechuudha. Simiti kan barbaadu. Ofii of goona. Mee of madaalaa of ilaala. Ofii keenya of salphisna. Ofii keenya sadarkaa keenya gadi bunna jechuudha. Nuti biyya ormaa keessatti gaafa ufnee mana namaa dhiqnee biyya ormaa keessa turre waan dhiirri nu tuffatu sinitti fakkaata. Garuu nuti jechuun nama digirii meeqa barate of harkaa qabu caala jechuudha. Sinii galee har'a dhiirri kamiyyuu onlaayiniirra inni si jaalladha siin jedhu abbaa warraa keetillee inni biyya taa'u jechuudha. Maallaqa kee qofaaf si jaallata malee namni tokko namni jaalala nuu qabaate onlaayinii irratti nu jaallatu hin jiru. An lubbuu kiyya kana inni sii dabarsa siin jiru haan lubbuu isaa sii dabarsu hin jiru. Maallaqa kee si harkaa fuudhee dubartii ishee kaan immoo ittiin bajaajii yaabbachiisee kaaffee geessaa uffata bitaa caammaa bitaa surree bita as deebi'ee immoo siin surree naa biti caammaa naa biti siin jedha. Yoo ati kana gochuudhaa baatte immoo bilooksi godha. Gaafa inni bilooksi godhu immoo ati immoo aartee gara lubbuu kee dabarsutti deebita jechuudha. Maaliif ta'a kun? Lubbuu kee hin baasiin atis dubartiidha. Ulaagaa dubartii tokko olitti malee gaditti miti ati. Isheen garatti waa gochuu hin beekne. Shiroo baxabbaxxee maatiifuu kennuu hin beekneyyuu hin gabbaramti. Ati ishee ogeettiin. Isheen of taate. Isheen ofitti amanamummaan jiruu keerra jirtu akkamitti tuffatamtaree? Maaf tuffatamta? Kanaafuu hamilee of ilaachuu qabdu. Of hin tuffatina of jaaladhaa dhugaan siniin jedha. Of jaaladhaa maallaqa keessan qabadhaa. Biloogna godhaa laati jettanii sodaatanii maallaqa keessan dhiiratti hin laatiina. Nadhiisaa laati jettanii sodaatanii dhiira hin gabbariina. Tasuma. Kanaafuu maal jechuu barbaadeeni yoo deeme haa deemu je'aatii mudhii keessan xiqqoodhaa hidhadhaatii hojii keessan ejjetadhaa maallaqa keessan xiqqi godhaa qabadhaa galaatii biyya abbaa keessanitti gaafa galtanii isin mataa keessaniin hojii takka uummattanii jiraattan intala abaluu je'ee waraqanni manarra fiigeessin barbaadama. Coqorsa murameetu kadhatamtaniitu heerumtu malee dhiira onlaayinii irra teessanii hin gabbariina lubbuu keessanis hin baasina. Kuni aamsa ani isinii qabudha. Dhugaan siniin je'a obboleewwan kiyya hin gaabbitu of yaadadhaa of ilaalaa dhiiraaf jettanii imimmaan keessan hin buusina. Lubbuu ofii dabarsuutu miti. Dhugaan siniin je'a. Yoo tokko deeme meeqatu waan sinii ufu duubarra immoo meeqa akka jiru of beeka. Isin maallaqa keessan harka keessanitti qabannan. Kanaafuu hin dagatiinaa lubbuu keessanitti hin baasiinaa daftanii hin aariinaa mana ormaa keessatti. Waaqayyo immoo lubbuu obboleettii keenyaa jannata haa dhaansisu. Waaqayyo maatii isheefillee jajjabina isheef haa kennu. Unummoo waaqayyo sabrii nuuf haa kennu. Siniin jedha galatooma waan turtii kana nafaana taasiftanii fi waaqayyo eegumsa isaatiin lafa jirtanitti rabbiin isin haa eegu turtii